Agna qabna beekaa qabna bakka dhaadan nu geenne kadhaadati rabbi bakka qooma ol qabannee dubbannu geennee jirra jechuudha. G20 ragaa guddaa ammaa achi wanni hafin jiru. G20 ragaa bal'ii isinii gadhiifna waan barbaadan nu gaafadhaa. Welcome. Maaliif dadhabanii biraa hafan jechuudha. Jaalataniitii miti. Funya qurqur abdichuun akkuma biyya keessa of jala mudachaasan addunyaa illee funya qurqurii deebisanii itti fuufii Itiyoo. Akka mul'atan dhaggeeffattoota tokkokkii jaarraa itti ofirra akkuma beektan galeen si biratti lama natti fakkaate. Federaala irratti wanta hojjetame dhugaa dubbachuu taanis naanna'ee ilaalee dhufeen jira. Ganda biyya keessan ture jechaadha. Wanti federaala keessatti hojjetame naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 8 kana maaltu hojjetame? Federaala irratti wanti bareedoo hojjetame Finfinneen akka haaraa diigamtee ijaaramtee jirti. Wanti hin hojjetame hin jiru federaala irraa. Paaris irraa ni caaltaan Paarisiin jiraadhaaf Oromiyaa hamma danda'etti naanna'ee ilaalee jechaadha. Wanti federaala irratti hojjetame Oromiyaa keessa xiqqoon gibirri uummatarraa akkuma beektu walitti qabamaa jira jechaadha. Bootaa tokkollee bootaan bareeda. Mootummaan federaalaa kan hojjeteen ala mootummaa naannoo Oromiyaatiin yookaan amaraariidhaanii wanti hojjetame maaltu jira? Yoo Oromiyaa naannoo uftee taate ni beekta jechaadha. For example gara Jimmaa deemee ture. Daandiin hin jiru Jimma keessa jechaadha. Daandii lamatu hojjetame xiqqaan Hayilee gaaramantii Hayileetu hojjete bootaa xiqqaa tokko hojjete jechaadha. Galmi dheengadda bilichicii galma Abbaa Jifaaruu hammallee ijaaramee hin dhufne dheengadda baheereedhanii gaafa deemnu immoo cufaadha. Uummanni ammas buqqa'ee jira jechaadha. Naannoo Oromiyaa keessa mootummaa deeggaruun wanjala ofii kiyyaa dhaabbadhee ilaaleefi. Abiyyiin dhufee mana hidhaa keessaa habaasu jedhanii ijoollee deeggartoota mootummaa kan ta'an abiyyi kan jedhan irraan jiranu. Lammaffatti ijoollee daasporaa irraa kan beekaman ijoollee deeggartoota badhaadhinaa kan biyya keessa galan hojjechuu danda'a jiru. Ati abiyyiin deeggarta abiyyi dhufee hojii si haa kennu. For example, waggaa kana keessatti intalli amma waggaa tokkoof walakkaa biyya keessa teessee qabeenya si ati abiyyiin dhufee si haa kennu qabeenya si akka jiru mututti gootee waraqata faranjii deebiftee kan biyyatti galte kun harka qullaa biyyatti deebite jechaadha. Kaabineen Jimma keessa jechaadha. Federaala irratti bootaa danuu naanna'ee ilaaleen jira. Ani guddinni kiyya magaalaa Finfinnee keessa kan beekus magaalaa Finfinneeti. TikTokin Jimma Mustafaa Tulluu Jaarraa jedha. Laakiin jiruu kiyya keessa Jimma deemeen beeku deemeen ilaale. Maaltu garaadhaa maas deemi. Oromoon naannoo Oromiyaa keessatti wanti dhugaa irratti wanti qabatamaan wanti hojjetame maaltu jira? Gaafadhe achi keessas jechaadha. Shimallisiin nan gaafadhaa maaltu hojjetame naannoo Oromiyaa keessaan sodaa jiraan qabu. Nan gaafadha eessa jiranna Shimallisiin argachuudhaaf 300 gubboo gajjalleerraa jalqabuu kaffaltaa achiin 500 miiliyoona tokko Shimallisa argachuudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar argachuudhaaf miiliyoona tokko gubboo kaffalta jechaadha. Waa'ee Daanicha Beebiyyoo argite taate Oromoo haaraatiin marrafamtee jirti. Finfinnee keessattuu dubbadhee jira viidiyoon lafa jira jechaadha. Oromoo haaraatiin marfamtee argachuu hin dandeessu jechaadha. Rakkoo uummanni keenya eenyu bira dhaqee rakkoo isaa himachuu danda'a. Naannoo Oromiyaa keessa kan jiru naannoo tokkorraa naannoo tokko deemuu hin dandeessu. Jimma keessa ta'eef Jimma keessa ganda tokkorraa ganda tokko deemuu irratti waa rakkoo jira jechaadha. Ammas immoo gibira seeraan alaa kaffalamaa jira. Kan rasiita hin qabne naannoo Oromiyaa keessatti gibira rasiita hin qabne. Gibira lafaa, gibira manaa, waan adda addaa waan seeraan for example qawwee biteedha uummataan. Qotee bulaan qawwee maallaqa buusee qawwee biteedhama. Maallaqa qawwee bitu sana immoo walitti qabanii sinqee baankii galchu. Qawween sun hin bitamu. Wanta Oromiyaa keessatti seenaa keenya keessatti kan dhageenyee hin beekne har'aan kan Oromiyaa keessataa jira. Waa'ee federaala irratti waan amma dubbataa jirtu smart hojjetamaa jira. Hojiin gurguddaa jechaadha. Hojiin gurguddaan hojjetamee jira. Ilaale waggaa 8 fayyaa akka deeggaraa badhaadhinaa tokkotti kaabineen tokko gaafa tuqamu asirratti baanee iyyaa turre jechaadha. Intuqinaa hojiin hojjetamaa jira sabirii godhaa ijaa turre jechaadha. Oromoo taate adda Finfinnee keessatti ni kabajamta. Afaan Oromoo dubbattee jechaadha. Hadda naannoo Oromiyaa keessatti ni kabajamta. Afaan Oromoo dubbattee ni kabajamta. Hoteela naannoo Oromoon jirutti hoteela qabattee buluu dandeessaa? Deeggaraa mootummaa taataan maaliif si barbaadu? Maaliif si doorsisu? Sittaan hima Mustafa. UK irraa kan galan jira. Norway irraa kan garan jira. Mormitoota Abiyyiin halkaniif guyyaa garee adda addaa ijaaranii maallaqa qabanii waan jedhan
biyyatti wal argine riippoortii tokko riippoortii irra gaafa boonanis bu'e ijoollee sana nan beeku waggaa 8 fayyaa jara mormaan ture jechaadha. Kaabineen makiinaa gurraacha ta'e qaxxiitaa fuudhee walgahii Adaamaa geessite. Gaafa deebi'us maal hojjettanii dhuftani walgahii deemnee dhufne. Mootummaa haaraa qabdu moo isin mootummaa deeggaraa jirtu nuyi mootummaa kan deeggaru naa jedhani beektaa. Adaamaa deemanii walgahii deemanii deebi'a walgahii waamamnee walgahii teenyee dhufne eenyu isin. Shira maaltu hojjetamaa jira Oromiyaa keessa jechaadha. Waa'ee uummataarraa ilaali gadi bu'aati waa'ee baadiyyaa keessa mana barnootaa ilaali. Mana barnootaa keessa kufuun hin jiru. Daree tokko keessa barataan 60 jiraata hamma kutaa 8tti kufuun hin jiru. Mana barnootaa deemtee dhiiftee hamma kutaa 8tti numa darbita jechaadha. Ijoolleen kutaa 8 barataa jiran naannoo Oromiyaa keessa baadiyyaa keessa yoo deemte taate maqaa jaraa barreessuu danda'u kutaa 8 kan barataa jiran naannoo Oromiyaa keessatti. Deemee gara baadiyyaa deemaa ilaalaa. Rakkoo kana immoo akkamitti furuu dandeenya? Akkamitti dubbachuu waa'ee federaalaa irratti okee wanti danuun hin jira. Wanta danuus deemee daawwadhee jira magaalaa Finfinnee keessatti kan hojjetame. Kan Arsii, kan Baalee, kan Jimmaa, kan Wallaggaa, kan Iluu, Oromoo kutaa 11 magaalaa Finfinnee keessallee jirti. Aadaan hundinuu jechaadha. Naannoo Oromiyaa keessa maaltu jira? Maaltu hojjetamaa jira? Oromoon kanaaf falmate. Gubboo malee socho'uu dandeessaa? Waa kennitu malee socho'uu dandeessaa naannoo Oromiyaa keessatti? Kana woo akkamitti furuu dandeenya? Mimee kana akkamitti furuu dandeenya? Waan naannoo Oromiyaa eenyu si dhagaa? Argitee jirta taate deengadda abbaa gadaa 100 wayiidhan eessarra jira jennaan hin jiru. Bulchiinsa Jimmaa fidanii OBN irratti caarratti gaafannaan afaan rukutee dhowwa wataadara ture. Nama kutaa 8 barateedha. Laakiin ijoollee baratan, ijoollee dandeettii qaban, ijoollee sabaaf yaadan hamma qixxeensaa maneedhaa keessa jira qixxeen Sumaalee basaasoo jira ijoolleen Jimmaa keessa baqatanii jechaadha. Inni kaan Duubaayii seenee inni kaan Kaatar jira. Inni kaan immoo gara Turkii jira ijoolleen baratan. Ijoolleen baratan naannoo Oromiyaa keessatti hojii qabu. Waan si ajaa'ibu har'aan kana naannoo Oromiyaa keessa hagosi sabboonaa ta'ee hojjetaa jira miti. Dammallaa sabboonaa ta'ee hojjetaa jira miti naannoo Oromiyaa keessatti. Biiroo tokko yoo deemte sekuriitii kaasee hamma oliitti maaltu jira? Sansalata kamii jira? 5 ለአንድ አደረጃጀት ጋፋ TPLF jechuudha. 5 ለአንድ አደረጃጀት ጋፋ TPLF ቱሪ magaalaa Finfinnee keessatti kan nu rakkisaa jiran kana 5 ለአንድ አደረጃጀት biiroo naannoo Oromiyaa keessatti immoo wanti jiru 5 ለ10 አደረጃጀት miti nama 5 ol nu dabalan TPLF nama 5 naannoo Oromiyaa keessatti immoo nama 10 dubbachuu dandeessa baafachuu dandeessa rakkoo ummata kiyyaay waggaa 8 fayyaa arginaan Oromoo dhaqiiti faraji ilaali wanta hamma jiru wanti ati jedhaa jirtu hin jiru. Meemee dhaqeen ilaala. Nam tokkotti hin siqne, kaabinee tokkotti hin siqne. Of danda'een deemee, of danda'een ilaala, of danda'een daawwadha. Maaliif bootaa bilicii ilaaluu miti. Ani aeropilaaniidhaan deemuun, aeropilaaniidhaan asiin deeme. Asii Jimmaa Finfinnee irraa ka'ee aeropilaaniin deemuun barbaadu. Konkolaataadhaan deeme, daandiin hin jiru. Daandiin federaalaa hin jiru. Karaa irratti immoo taaggaa jira kan nama aggatan. Aggatanii maallaqa gaafatan. Jaraaf immoo kan ragaa dabarsantu jiru. Wanti sansalata akkamii Oromiyaa keessatti akkamitti hiiknee dubbachuu dandeenya? Eenyu gaafachuu dandeenya? Shanee jedha achirra dhaabbatamee. Shanee si qaban baddaa keessan ture bar. Shanee eessarra jirtu jedhee viidiyoo si agarsiisuu hin danda'a. Baddaa shaneen jedhamu keessa viidiyoo si waraaba. Meemee shanee eessarra jirtu? Shaneen asirratti na barakkistanaan eessarratti jirtu? Viidiyoo waraabii achirraa jechaadha. Maaliif? Wanti hojjetamaa jiru sababaa shaneetiin wanta danuu jira jechaadha. Akka deeggaraa badhaadhinaa tokkotti baay'een wanti nama qaanessu Oromiyaa keessatti hojjetamaa jira. Yoo uummata keenyaaf jenne taate nagaa barbaadna. Nuti waa tokko jararraan barbaadu. Akka deeggaraa badhaadhinaatti. Laakiin uummanni kiyya nagaa argachuu qabu. Waa'ee gibira irra qabu. Ati gibira yoo hin qabaanne kaffaluu yoo hin dandeenye manaa baasanii sirratti kolfu maal jechuudha? Kun waan hin jirre ta'e Oromoo firdiidhaaf Oromoodhaaf haa kennin. Ati yoo hin qabaanne taate mana hidhaa keessa hidhamtee akkamitti kaffaluu dandeessa? Mana hidhaa gaafa hidhamtu immoo akka dallaala Liibiyaa kana Liibiyaa keessatti kan arge waan naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa Liibiyaa keessa gaafa jiraatu arge. Uummata mana gibiran kaffaleedhani mana tokko keessatti qaamsanii qabanii tokko tokkoon baasanii ni kaffaltamu hin kaffaltu. Intalli keessarra jirti. Dubaay jirti moo Suudii jirti? Tokko maadha. Eessa jira gurbaan kee? Tokko maadha. Achi jira miti maaliif ergin jettu? Inde warri biyya namaa keessa ba'e gizee hunda ergi waan meeqa arga okay gibirri sirriidha kaffalamu. Buusaa ganoffaa jedhu. Buusaa ganoffaa isaa kaffalamu. Nyaata jedhu. Bunarraa nyaata.
boqqolloo irraa xaafii irraa Jimma keessatti waan ta'aa jiru sitti maa jira. Boqqolloon kennita, xaafii ni kennita, buna ni kennita, waan meeqa kennitee dandeessa. Achirraan immoo maanni warroota intini eegan gooxii dhamoo maanni intina jaraaf boottii binnaa. Jaraaf immoo matoora binnaa uummata biis. Jaraaf immoo qawwee binnaa uummata biis. Kun seerri kun naannoo Oromiyaa keessatti baheedha moo naannoo Jimmaa keessatti qofa hojjetamaa jira. Gara Adaamaas yoo deemte Shaggaris yoo deemte tamasaasaayidha wanti akkanaa jiru Shaggar keessa. Shaggar keessa musinnaa malee wanti hojjechuu danda'u socho'uu dandeessu illee hin jirtu jechuudha. Waan kana irratti haala kamiin sirreessuu dandeenya. Federaala akka federaalaatti hojjetamaa jira. I know. Waan danuu beekaanis waan danuu ilaalee waan danuus beeka federaala irratti waan hojjetamaa jiru. Daawwadhees dhufe jechaadha. Laakiin akka naannoo Oromiyaatti akkamitti furuu dandeenya? Waan kana haala kanaan uummata keenyas ilaaluu qabna jechaadha. Jaallee Mustafa. Oromoo keessa seena dubbachuu hin dandeenye uummata keenya akka deeggartoota Waalaikum assalam. Akka deeggartoota badhaadhinaa tokkotti badhaadhinnee akkuma Buma tokko bichaa kan dubbatu. Okay, gaarii Tiyo yaa xumuratu daqiiqa takka kennaa fi inshallah xumuradhu warra kaanii kenna dhugaa qaba namni taa'u jira xumuradhu Tiyo. Okay. Sa'aatii fayyaa dubbannee tamma seente obboleessa. Sa'aatii fayyaa eegaa jirra waan kanaa dubbachuuf. Akka federaalaatti akka deeggaraa mootummaa tokkotti Abiyyi hattuun jaallatu, gantuun jaallatu, malaammaltummaan hin jiru federaala irraa jechaadha. Birrii tokko kennuu hin dandeessu federaala irratti maaliif kaameraa jira bootaa hunda irratti jechaadha. Taraafikii irraa illee waa darbachuu hin dandeessu. Naannoo Oromiyaa keessaa baajeta maddabteeti gaafa karaa deemuu kaatu. Laakiin waan kana irratti uummata keenya rakkataa jira. Kanas akka deeggartoota badhaadhinaatti quba qabaachuu irratti hojjechuu gaafachuu danda'uu qabna jechaadha galatoon. Galatoomii Tiyo warra kaawwanii kennaa inshallah yaada kee irratti dubbadhaa deebi'ee namoonni jarjaruu ni mala yaada kee anis irra waan dubbadhu qaba jechuudha. Deeggarsa yaada keetiis dubbadhu qaba yaada illee irra kennadhu qaba inshallah. Namni itti aanu namni hiree kenninuu fi Farida Hussein dhiifama akkama yoo dubbise mee dubbadhu abbaa jarjaruu ni mala ati hiree siif kenneetuuf inshallah. Ulfaadha. Mustafa assalamu alaikum warahmatullahi media dalan sibika. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalle gootaati kana dura siin jedha. Indagama miti. Esan nama dubbataa jiru jaalleen suni akka Jimmaa qofatti rakkooni fakkeenyaaf jiraachuu danda'a jechuudha. Keessa immoo tokko wanti sirreeffachuu qabu akka dhuunfaa miti akka biyyaatti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Suuraa namaa gadi garagalchan eenyu ta'uun dhuunfaatti dhaqa jechuudha wanti kuni. Inni sirraa'u qaba namni qajeelu rakkoon kun asirraa'u jedhu duraan dhaqee nama rabsee nama xinneessu jechuudha namni dhaggeeffatu. Tokko sirreeffachuu qaba suuraa inni gadi garagalchee dubbataa jiru jira. Inni kan biraa rakkoon jiraachuu danda'a jechuudha. Rakkoon nama tokko biratti jiraachuu danda'a. Caasaa gandaa biratti ta'u kan aanaa ta'u kan guddinaa ta'u kan Oromiyaa ta'u kan federaalaa jechuudha. Hundan ilaallatu jechuudha. Haa ta'uti amma kan inni itti xiyyeeffatee jiraatu inni waan ijoollee godina Jimmaa ta'uu danda'a. Waa'ee barumsa kutaa 8 kutaa maali kan barate kana hunda annaqee eenyu ta'u miti afaan taatiin bareedu jechuudha. Isa kana sirreeffachuu qaba namni miidiyaa irratti gaafa bahee dubbatu faarsi bulaas miti. Akkuma isaan waan rakkoo jiru asirraa'uudhaaf dubbatama malee wal arrabsanii wal eenyu ta'uudhaan wanti wal xinneessuudhaan hin ta'u jechuudha. Haa ta'uutiin nan jechuu barbaadu. Amma akka buusaa gonofaa galii maal jedhaa jiru kun gaarumaa gad diriire jechuudha. Akka godina Jimmaa bicha miti gibirri kun buusaa gonofaas wanti Jimma addatti hojjate tokko hin jiru jechuudha. Kuduraalee isaa ta'u iddoo tokkotti ganda tokkotti iddoo biraatti dhaqee wal dhabuu danda'a jechuudha. Wanti Oromiyaa irraa dhufee jechuudha. Oromiyaa irraa wanti adda ta'e Jimma itti dabalee hojjetaa hin jirre beekamuu qaba jechuudha. Wama gaaraa karoora gad dhufee isa kanatti sirraa qaba. Jimma immoo
muste galateeffatamuu qaba jechuudha namni rakkoon jira monjiru edda dhaqee ilmoo namaati namni dhibba miti jechuudha. Dhibba kan ta'u rabbiin sana malin jiru jechuudha. Namni dogongoruu danda'a caasa gaaraa kaatee amma godhaatti jechuudha. Dhibbi rabbiin bicha namni guutuu miti jechuudha dhina qaba. Eddee jiru moo walitti mataa wal deeggaraa wal utubaa yoo deeman malee akka sanaan arraba bicha maal bicha yoo ta'e dhaqee sirriin ta'u dhuguma namni tokko gidee tokko dhaqee hiyyeessaa si namni waa qabaachuu dhiisuu danda'a. Kan isa dhugumaa boo'u jira kan immoo fakkeessee boo'u jira. Inni kun iddoo amma fakkeenyaaf dhaqee rakkoo fiddutti kan irratti murteen fudhatamaa iddeedhaa kaasaa seeratti dhiyaataa iddoo namni badii qabu namni qaalanfatameen ilaalamu sirraa jira. Garuu immoo akka kanatti xiyyeeffannaa jimmaan bicha godhamee gidee ilaalamu meddee biraas immoo godinaalee biraas gaafadhaa jechuudha. Godinaalee biraas hoogaliin hin jirre buusaa gonofaan kun hin jirre wanta adda addaa safartiidhuma karoora gadi kennameen karoora Oromiyaan irreen deemamaa jira jechuu barbaadeetan xinnoo haasaan faalmaskee laadhinnoo isi nama rabsanu san isi kan nama deebisan san isi sadarkaa timirtiin barumsa dhabeetiyyi sababii barumsa dhabeef akkana godhame jedhamu sanas booda kanan dhaga'e silas immoo galgala dhaga'an ture. Inni kan bira namni barate tasuma yaa'ee moodume jennaani ammi wallaalaan bichi akka asafeetti yuutu sirreessi namni barates hedduudha. Namni quuqama uummataa qabu hedduudha. Namni muuziqaa namni hoone godhee immoo nama miidhu yoo jiraate inni dogongora amma jirrutti hin argine. Garuu yaada walii kennuun wal tubuun wal qeequun karaa qajeelaa nuti kun sirraa yoo jedhame sirraa malee. Dhuunfaadhumaan bakka yoo hunda waan jiru tasa dhabamsiisan bargi jimma kun galateeffatamuu qaba. Fakkeenyaaf galateeffatamuu qaba waan jedhu manni keenya inni guddaan inni barbaadu nageenya jechuudha. Nageenya kan amma kana faannoon jedhamu shaneen jedhamus seenes hin beeknu manni keenya rafiitiin dhabne jechuudhaanis godina jimmaati. Haa ta'uutii maaqeeqee maa akkana jedheetuun ta'in arrabatu keessaa baase. Arraba keessaa baatu hubannoo tarii dhabii akkaataa namni dhuunfaa itti maa jiru kan rakkoon immoo ganda faanaan adda ta'uu danda'a jiraachuu danda'a itti deemee kun utuu sirraa jallitu immoo hunda dhaga'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Oonee godhe wayin qindeessituun shanan sun dhaqaa akkana miidhaa wayin akkana godha takka ilmoo namaa immoo iddeen immoo dogongor iddeenis mijaan itti fudhatamaa deemu jira iddee dogongoreetti. Rakkoo bulchiisa gaariitti wal qabate akkaataa uummanni itti tajaajilamu wal qabate namni gidee karoorri gaaraa gadi bu'ee caasaa gandaa bira caasaa aanaa bira inni kun sirraa deema iddeen immoo rakkoon immoo bori jiraachuu danda'a sirraa deemaa jechuu barbaadeetan suuraa namaa immoo gadi gombisanii barumsa kutaa 8 akkana eenyu ta'a inni kun nama guddaarra sammuun namaa barre kanatti mataa namaa madaaltu arrabanni dubbatu. Inni kun utuu sirraa jechuu barbaadeetanii abbaati. Galatuun jazakallah khairan barakallah fiikum yaada warri waa barreessan komantiin barreessina namni hunduu yaada ofii waan isa fakkaate kennata wal deeggaruun osoo hin taane yaadni as gubbaa dhiyaatu kun namuu yaada wal mormaa deemna jechuudha. Yaada wal mormaa wanni jedhame kun jira. Yaadni la jarri lamaan ta'an waan tolii galan qabanii waan tolii mormaan qaban jechuudha. As gubbaa waan takka jedhame taanu kenna. Yaadni itiyoo abbichuun kaasee yaada akka jimmaatiif kaasee akka waliigala biyyatti rakkoon jira eeyyenni jira naannoo Oromiyaa keessa dhossinaa hin dhossinu dhugaan dubbannu saba keenyaaf dubbannu namni nu achi ilmi abbeeraa yookaan abbaan keenya ebalu jiru hin jiru kan bulchaa jira dhummata federaalli biyyattii Itoophiyaa bulchuu jira mootummaan naannoo Oromiyaa bulchuu jira mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu kana keessa xurri ni jira yes ni jira hundi keenya walii ganda argaa jira. Wanni sirnaan gubbaa irraa akkuma amma Farid kaasetti Farid sen kaasanitti gubbaa irraa kennama. Wanni as gadi itti dabalamee uummanni keenya godina hunda aanaa hunda keessa Oromiyaa keessa saamamaa jira yes. Uffata milishaa ajjinni wanni dhibbanii deemti nagayeen hin jiru. Akka fedhan nama godhanii halkan yeroo fedhan seenanii si tumanii si dhaananii namoota mootummaa kana deeggaru irratti kaasuudhaaf biyya jiraan ni beekaa waan hundaa warroonni gadi akka faala fudhachuu ni maltanii. Ni jira dhiibbaaleen ni jira akka gaarii jira warroonni shira bartee saba kana irratti dalagaa jiran keessaayyuu mootummaa na folchaa mootummaa
kana hongessuudhaaf wanni dalagamu shanee keessaattu jira, faannoo keessaattu jira, baanda jira, hattu jira. Dalagamaa jira. Kun mootummaan naannoo Oromiyaa illee ni dhagaa waan nu dubbannu goonu kana warri dhimmi ilaalu as keessa nu caqasan gogaadhaan dagatiin haatan as keessa nu keessa jiran. Nam tokko lamaa miti hogganoonni as jiran. Warri irraa dubbachaa jiru keessaayyuu hattuun uummata keenya saamaa jirtu teettee nu caqaste jechuudha. Waan dubbannu irra saba keenyaaf dhugaa jirtu dubbanna. Oromoon saamamaa jirti akka gaariitti. Cafaqamaa jirti akka gaariitti. Rakkooleen jira iyyen. Nama garaagarummaan laaluun jirti iyyen. Keessaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti deeggartoota badhaadhinnaa irratti yakki gurdaan keessaayyuu ijoollee ala jira. Warra keessaayyuu biyya Arabaa irraa dhufan. San qofaan walgayiilee daaspooraa iddoo argamee jiran. Namoota hoteela baratanii biyya keessatti investi gochuuf dhufanii kasaaran. Rakkoon irra gahe. Namoota as dhufanii qabeenya isaanii dhaban hedduutu jira. Garaagarummaan ni jira jechuudha. Akkuma Farid kaasan jimma qofaan bakka hunda jira. Yeroo waa goonu dubbannu dhugaadha akkitti dubbannu akkitti waa explain goonu rakkoo haa qabaatu malee rakkinni ni jira jechuudha. Kana yeroo dheeraa dubbachaa turre. Isaanis ni beekan. Wanni jechuun isin barbaadu maali? Inshaallah rabbi rakkoo tana maraa ni fura. Dubbadha rakkoo jirtu gabbaasaati. Faallaa deemnee dhagaa walirra darbachuu irraa uummata keenya saamamu rakkoo keessa jiru. Waan dalagamaa jiru isaanis hattuunis haa beektu. Warroonni aangoo gubbaa jiran dhimmi ilaaluullee haa argu. Bakka bu'oonni uummataallee haa dhagayanii itti gaafatamaa waan kanaa eenyu. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bakka bu'oota uummanni filatee bakka hundarraa ergee jechuudha. Ani isin hubadha ilmaan Oromoodha. Isin hubadha akka gaariitti. Rakkoo isin irra gahe ijoollee keessaayyuu biyya Arabaa irraa dhuftan. Namoonni mootummaa kana deeggartan. Hawaasni keenya rakkoo nama keenyaa barka furamu. Ka dalagachuu dhufe karkatee dhufe mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Furmaata ka kennuuf ka simatu. Kanaaf tunni jirti furamuu qabaa dubbachuullee qabna jechuudha. Faarsuu qofatti osoo hin taane qeequullee qabna. Yeroo qeennu qofa akkitti qeennu uummata keenyaaf mootummaa kana. Ijaaraa gar tokkoon diigoo osoo hin taane ijaarsa irratti qeennaa jechuudha. Ammoo wanna takka jedhee hiree nama itti aanu kennu maalidhaa? Hunduu dabruu deema. Abshiiru. Hundinuu filmaata dhufu kana irratti dhibbatti wanni ani jala sareessinii maali? Furmaata dhufa shaalla. Mootummaan biyyattii tanaa yookaan federaalizimiidhaan bulaa yookaan ammoo federaalizimoonni jedhan kun diigameeti haalli birii gad dhufuu deema kana uummanni Itoophiyaa irra mari'achaa jira. Yookaan federaalizimitti uummanni olii galee lakke karama kadhee bulla naannoodhaan bulla jedhamu taate furmaata dhufa. 100% dhufaa jechuudha. Kanaaf jedhee kun diigamu ammoo isiinuu duuti maa ofuuti jedhan. Uummanni keenya maqaa kanaan diigamu nyaatamu warra saba keenya nyaataa jirullee guyyaan nyaatamtu fagoo miti jechuudha. Booyaa jirti ayyoon teenya, booyaa jira abboon keenya, booyaa jira obboleewwan keenya. Saamamaa jira gandi keenya, ajjeefamaa jira, namni eega guyyaa du'u jira. Eenyu ajjeesaan beenu jechuudha. Maaliif ajjeesaniin beeku uummanni keenya? Kanaaf akkasii ulfaadha yaada keessan firii ta'a kennadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee nu dhagaa jira. Garaagarummaa jiru kana kabajamoo pireezidantii naannoo Oromiyaa obbo Shimalis irraa kaasee gaditti laaluu qaban. Awwal Abdoo Faatii warroonni dhagartee itti aanaa pireezidantii naannoo Oromiyaadha. Wanna gaditti dalagamaa jirullee asitti dalagamaa jirullee garaagarummaan nu ilmaan Oromoo jidduutti dalagamaa jiru ni jira. Biyya kana ijaarraaf cadhibnee bira kutaa jirra. Diina alaa qabnaa keessatti deebinee waliin nyaannuudhaaf waan hunda obsinee bira kutaa jirra jechuudha. Kanaaf onni isin Oromoon isin himu maali? Dhiifa mallee naa godhaati. Waan nu quba qabnu osoo quba qabaattanii gariin keessan ni maraattanii jechuudha. Obboleessi keessaas gubbaayyuu kana agartanii Mustafaa mootummaan naannoo Oromiyaa quban qabu federaala malee. Maaliif beektu? Maaliif? Yoo ati akka amma agartee namoonni hedduun kaasan kanatti faarsitee isaan waliin hattee waliin gartee bakka hunda seeneen bakka hin qabdu. Kaleessa waa hedduu kaafnee jira utuu bandachaa. Kanaaf hin laalin haadhiisaa. Ani obboleessi keessas gubbaa iyyuu wareegama waan gartee riskii namni tokko hin fudhanne fudhee waa dalagaa jechuudha. Namni tokko kan fudhanne nam tokko haqa daladda yoo taate dhugaa dubbatta yoo taate sabaab yaadda yoo taate bakka hin qabdu. Tana beekii waa dalagi. Kaaniif hawaasa keenya uummata keenya gadi jiru saba keenya gadi saamamu sagalee haa taanu.
haa beekan osuma beekan irratti haa dalgan uummata keenya osuma beekan haa saaman akkasi dubbadhaa malee garuu isinittis dhagame waan goona agartanii osoo namticha farda dha'ee jedhan osoo beekus dha'ee osoo beettu gulufii jedha akkasi walii yaa jirra osoo agarru akka nama agarree osoo beeknu akka nama hin beekne yoo ati akka dubbatta nama dhiibbana irra godhamu jira walgayii bakkoota adda addaa amma dhiyoo kana soo markan immoo deengad dhaqan warra kalee isaan arrabsee mukatti cabsu mara waamanii achiin dhaqanii na waamu dhalataa ganda saniitiin ilma arsiitii ilma baaleetti isigalee rakkoo jiru naaragaa gaaritti maaliif sun ta'e mootummaa kanarra dhiibbaan dalagaa jiranii muucha ministeeraa irratti federaalaa irratti dalagamaa jiru laafaan seenaa diinni ala hin jiru as keessa jira ummata keenyaa milee cabsuu mootummaa kanarra kaasu namoota mootummaa kana waliin dhaabbatan akka hifanneenu aarree warra mufatu beektan namni orgariin bar mufatee lixa maal akkas na godhin jedhee ta'an akkas no wanni baaneef hangoo beekumtii argachuu waamicha jaraatiif kanaaf saba keenyaaf wareegama kafalle kanaaf hundi keessan hawaasni keenyallee wareegama kafalaa jirtan saamicha isin saamaa jiran kana hin saamamtan yeroo maratti ufte ka dalagaa jiru beekanii dalagaa jiran akkasi beekan mallee ta'ee jedhamee dalagamaa jira afaan hin qabdu hin dubbanna malee furmaanni fagoo akka malee ulfaataadha ibalullee agas dubbatee dubbanna malee hin dandeettan nuti oromoo nurra walirratti nu ijaaranii jiran ana caala namni yaale hin jiru ana amma dhugaa sitti maan waajiroota illee dhaqee dubbadha namoota dhimmi ilaalu kallattiin isin himu yeroo takka dhaqee saba kiyyaan dubbadhe lammata telefoona isaanii bilook na godhan ati wachi dhaqee isaan faarsitee ba'uu qabda oo isin jagnaa maal kana daladdanii gaarii irra jirtanii waaw yoo ati jette bes waan namaan godhamne sii godhama yoo ati dhaqee kummaa ta'a qeeqa tokkaleessite ummanni keenya saamamaa jira hidhamaa jira ati jette rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaa waan kana quba qabdaatu jechaadha irraa dhaqee dubbattu taate galatoon Bobbo Mustafa waan kanattis quba qabda jechaadha quba qabanaa usabbaa biloog godhamtaa jechuudha kuni wannas gubbabbaanee dubbannuuf maaliif barjara dura teenneet afamuuzii isaanii jara teennee warra kanarraa dubbachuu jira warra yaan kan dalagan kanaaf namoonni dhuftanii mufattan dalagachuu dadhabdan rakkoon adda addaa isin irra ga'e eeggadhaa yeroo akkanatti nafoonni martu it fixes ni sirraaya yeroo eeggata boora'u malee qulqullaa'u ta'e jedhamee dalagamaa jira ta'e jedhamee lubbuun namaa badaa jirti ta'e jedhamee ijoollee gaara ijaaraa jiran ta'e jedhamee wanni hunduu deemaa jira jechuudha kanaaf akkana isiniin jedhaa nama ittaanu kennaa warri waa dubbannullee warri waa goonullee qeeqallee bari yoo dubbanne gabbaanii qeenna waan hedduu nama qaalee qeequu danda'an warra waan kana dalagu ni beekan but bu'aa irra miidhaa caala eenyuuf saba keenyaaf ni beeka mootummaa muummichi ministeeraa ni beeka guutuusi hiina udeem mootummaa naannoo Oromiyaa keessa eenyufatu biyyaaf dalagaa jira eenyu biyyarra dalagaa jira eenyutu hattuun achi jira eenyutu namni sirnaa jira walumaa galatti namoonni haqaa ka sirnaan dalaguu danda'an ukkaanfamaniiti irra caalamanii jechuudha caasaa diinaatiin ijaaramaniiti namoonni keenya miidhamaa jiran kanaaf akkasii waan gootan mammaaka tiyyootti sangateen osoo beekus dhee osoo beetti guluuf fudhu bas furmaata akkana finnullee hin jiru muummichi ministeeraa fiduu dadhaban waan hedduu as gubbatti hin dubbanne jira waan hedduu hin dubbanne jira mootummaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatiif Tigraay keessa wanni deemaa jiru tahee jedhamee warri kunniin sadii waliin dalagaa jiru jira three of them sadiinu takka hattuu namoota dhuunfaadhaan dalagaa jirantu jira lama sadaffaan shaneeffaannoodhaa fi warra baandola alaa dhuftu waliin dalagaa jiru jira shaabiyaan aga baatutti kun warra wallaalinaa waa balleessaa jiru jira warra uf nyaatu garuu yeroo teknooloojiiti yeroo wannamu waan dalage ka gaarii dalagellee hamtuu dalagellee galmuuftee taa'u jirta gana isiniin jedhaa